Eshi barattoota akkam jirtu amma kutaa isatti aanu waa'ee gosoota tuutotaa waliin ilaalla. Waa'ee gosoota tuutotaa jalqaba irratti waa'ee tuutaa ilaallee turre, amma immoo waa'ee gosoota tuutotaa ilaallaa jechuudha. As keessatti kitaaba kana irratti akkuma taa'ee jirutti tuuta duwwaa jalqaba ilaalla. Tuuta duwwaa jalqaba irratti akkuma kaasne tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamanii jechuudha jennee ilaalleerra jechuudha. Kanaaf amma immoo waa'ee gosoota isaa ilaallaa jechuudha. Amma inni isa jalqabaa irratti waa'ee tuuta duwwaa ilaalla. Tuuta duwwaa jechuun maal jechuudha? Tuuta duwwaa jechuun tuutni miseensota homaa hin qabne tuuta duwwaa jedhama. Akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeenyutti tuutni duwwaan mallattoo kanaan ibsama. Mallattoo duwwaa goonee karaa kanaan yookaan immoo mallattoo miseensa mallattoo tuutaa miseensa hin qabne jechuudha. Karaa kanaatiin ibsuu dandeenya. Kanaaf tuuta duwwaa kan jennu miseensa kan hin qabne jechuudha. Asumarraa hiikoo isaa arguu akka dandeenyu fakkeenyota isaa haa ilaallu. Tuuta lakkoofsota hundaa 6 fi 7 gidduutti argaman. Akkuma beeknu lakkoofsi hundaa lakkoofsota duwwaadhaa ka'anii 1, 2, 3 jecha lakkoofsota firaakshinii hin taane lakkoofsota negatiiviis hin qabne. Kanaaf lakkoofsonni kun lakkoofsota hundaa jedhamu. Kanaaf lakkoofsi hundaa 6 fi 7 gidduu jiru homtuu hin jiru jechuudha. Lakkoofsa hundaa argachuu hin dandeenyu lakkoofsota kana gidduutti. Kanaaf kun tuuta duwwaa ta'uu danda'a jechuudha. Tuuta duwwaa ta'uu danda'a. Inni kan biraa tuuta namoota miila 3 qabanii jedha. Namoonni miila 3 qaban baay'inaan lafa kanarra hin jiranii yookaan namni miila 2 qaba jedhamee waan amanamuu fi tuuta duwwaa keessatti galchuu dandeenya. Tuuta re'oota killee buusanii, re'oonni egaa akkuma beekamu killee osoo hin taane re'oota dhalu. Kanaaf re'oonni killeen buusan. Kanaaf tuuta duwwaatti galuu danda'a. Tuuta rog-sadeewwan geengoo ta'an. Kunis immoo tuuta duwwaa keessatti kan dabalamu ta'a jechuudha. Maaliif rog-sadee fi geengoon tokko ta'uu hin danda'an. Yoomiyyuu tokko ta'uu hin danda'an. Kan biraa gosti inni lammaffaa tuuta dhaabbataa. Tuuta dhaabbataa akkasumas immoo tuuta fufaa. Isaan kun gosa isa lammaffaati jechuudha. Tuuta fufaati. Baay'inni miseensota tuuta tokkoo lakkaawamee kan dhumu yoo ta'e tuutichi tuuta dhaabbataa jedhama. Akkuma maqaa isaa irraa hubannu tuutni kun lakkaa'amee dhuma yoo ta'e maal jechuu dandeenya? Tuuta dhaabbataa jechuu dandeenya. Tuutni kun immoo lakkaa'amee kan bira gahamu ta'uu yoo dhiise tuuta fufaa jenneetu keenya jechuudha. Kanaaf fakkeenyota kanaa ilaalu. Fakkeenya A irratti aan tuuta kan akka 1, 3, 5 jecha amma lakkoofsa 19tti deema jechuudha. Lakkoofsonni kun lakkoofsota mangooti. Lakkoofsota mangoo amma 20 jiraniiti. Amma lakkoofsota as keessa jiran miseensota isaanii lakkoofnee bira gahuu dandeenya. Kanaaf lakkoofsota as keessa jiran lakkoofnee amma bira gahuu dandeenyetti tuutni kun miseensota 10 qaba jechuudha. Baay'inni miseensota A 10dha. Akkamittiin baruu dandeenya? Kun lakkoofsa mangoodha. 1 2 hin hiramu, 3 2 hin hiramu, 5 2 hin hiramu, 7 akkasumas immoo 9 11 13 15 17 19. Lakkoofsonni kun kan hiraman miti jechuudha. Yeroo lakkoofnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kanaaf baay'inni lakkoofsa miseensota kanaa lakkoofsota mangoo 20 gadi ta'an 10dha jechuudha. Kanaaf bira gahuu dandeenya. Lakkoofnee bira gahuu dandeenya. Tuutni baa lakkoofsota hundaa irra xiqqaa 100dha. Lakkoofsota hundaa irra xiqqaa 100. Kanaaf lakkoofsonni hundaa eessarraa jalqabu?
kan jalqaban tokkorraa duwwaa zeeroorraa jalqabu achiin tokko lama sadii jechaatti fufu jechuudha. Amma asirratti kan gaafatamne irra xiqqaa dhibbaa jedhame. Amma dhibbaatti warra jiran jedhame. Kanaaf warri amma dhibbaatti jiran lakkaa'amanii beekamuu danda'u. Baay'inni isaanii beekamuu danda'a. Baay'inni miseensa tuuta baa dhibbadha jechuudha. Zeeroorraa kaanee waan lakkoofnuuf kana dhibba garuu hin gashinu jechuudha. Kan biraa caan tuuta duwwaadha. Tuuta duwwaa. Tuutni duwwaa miseensa homaa hin qabu. Akka miseensa hin qabne beekamaadha. Yookaan immoo miseensa akka hin qabne waan beekamuuf tuutni duwwaa tuuta dhaabbataadha. Dhaabbataadha. Tuutni duwwaa tuuta dhaabbataadha. Daarratti tuutni lakkoofsa hundaa tuuta fufaadha jedha. Sirriidha. Tuutni lakkoofsa hundaa jechuun zeeroorraa jalqabne tokko lama sadii jecha amma daangaa hin qabnetti jechuudha. Kanaaf itti fufaa jechuudha. Kanaaf hamma hin qabu lakkoofsonni hundaa itti fufaa deemu jechuudha. Kanaaf kana akka tuuta fufaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Itti fufaa jechuudha. Dhuma hin qabu. Kan biraa tuuta lakkoofsa hundaa irra guddaa 10 jedha. Kanaaf irra guddaa 10 waan jedheef 11 irraa jalqabna. 11, 12, 13 akkas jechaatti fufaa. Kanaaf kun maal jedhama? Tuuta fufaa jedhama jechuudha. Kanaaf kun gosoota tuutaati. Mallattoolee armaan gadii keessaa kamtu mallattoo tuuta duwwaati jedha. Amma irratti yoo ilaallu mallattoo tuuta duwwaati akkuma jalqaba irratti ilaalle jechuudha. Kunoo asirratti akka kaasnetti mallattoo tuuta duwwaati. Baanis akkasuma tuuta duwwaadha. Caan garuu kun barattoota dogoggorsiisuudhaafidha. Caan maal miti? Tuuta duwwaa miti. Maaliif? Wanti kun miseensa ta'uu danda'a. Qubeen kuniyyuu mallattoon kuniyyuu miseensadha. Miseensa tuuta kanaati. Kanaaf miseensa tokko qabaa jechuudha. Miseensi isaas maa'inni mallattoo kanadha. Mallattoon kuniyyuu miseensa ta'uusaa agarsiisa. Daanis akkasuma tuuta duwwaa miti. Maaliif? Miseensa qaba. Miseensi isaa eenyudha? Duwwaa. Duwwaan iyyuu miseensadha. Kanaaf innis mallattoo ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Afii baadha jechuudha. Afii baa deebii ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti tuutni armaan gadii miseensota qabu jedha. Aan akkuma amma kaasne aan tuuta qaba jechuudha. Miseensa qaba. Miseensi isaas eenyudha? Duwwaadha jechuudha. Zeeroon miseensa tuuta kanaati jechuudha. Baarratti akkuma arginu duwwaan tokko lama sadii isaan kun hundinuu miseensota baatii tuuta baatee jechuudha. Caan akkasuma caanis duwwaa tokko lama sadii jedhee amma 10tti warri jiran miseensotadha. Daanis akkasuma 5, 10, 15 dhibba jecha amma deemutti miseensotadha. Een miseensa hin qabu. Maaliif? Tuuta duwwaadha. Tuuta duwwaa waan ta'eef. Tuuta armaan gadii keessaa kamtu tuuta dhaabbataadha jedha. Tuuta dhaabbataa kan ta'e kamidha? Ilaallu. Kamtu dhaabbataadha? Kamtu fufaadha kan jedhu adda baasa. Tuuta biyyoota addunyaa kanarra jiran. Tuuta biyyoota addunyaa kanarra jiran. Biyyoonni addunyaa kanarra jiran lakkoofsaan murtaa'oodha. Kana jechuun 1, 2, 3 jennee biyyoonni Afrikaa keessa jiran biyyoota 56dha. Biyyoonni Irooppii keessa jiran ammana jennee kaa'uu dandeenya. Kanaaf kun tuuta dhaabbataadha jechuudha. Tuuta dhaabbataadha. Baan immoo tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra guddaa 10. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra guddaa 10 jechuudha. Tuutni lakkoofsa lakkaawwii irra guddaa 10 ta'an lakkoofsaan murtaa'u miti. Maaliif? 11 irra guddaa 10ti. 12, 13, 14 akkas deemnee miiliyoona 10 yoo jenne miiliyoona tokkos miiliyoona 10s miiliyoona biiliyoonas yoo jenne lakkoofsi dhuma hin qabu waan ta'eef kun lakkoofsa tuuta fufaati jechuudha. Tuuta fufaati.
tuuta fufaati. Caan tuuta lakkoofsa barattoota Itoophiyaa kutaa torbaffaa kan bara 2013 kunis lakkoofsaan murtaa'aadha. Barattoonni Itoophiyaa keessatti kutaa torbaffaa baratan lakkoofsaan murtaa'udha. Kanaaf kunis tuuta dhaabbataadha. Tuuta dhaabbataadha. Daarratti tuuta tuqaalee sarara dhaabbataa tokko irraa. Tuuta tuqaalee sarara dhaabbataa tokko irraa. Sararri dhaabbataa tuqaalee irraa hojjetama. Fakkeenyaaf sararri tokko kan ijaaramu tuqaalee baay'ee irraati. Amma sarara kana ijaaruudhaaf tuqaawwan baay'eetu walitti dhufee ijaarama. Akkasittiin walitti sissiqsaa yoo deemnu sarara uumaa deemaa jechuudha. Kanaaf tuqaan kun murtaa'aadha moo murtaa'aa miti yoo jenne murtaa'aa miti. Maaliif lakkoofsi isaa asirra jiru hin beekamu. Tuqaawwan meeqarraa akka ijaarame hin beeknu. Kanaaf kun fufaa jenneetu tuuta fufaa jenneetu keenya jechuudha. Tuuta lakkoofsota mangoo 5 fi 7 gidduu. Lakkoofsota mangoo lamaaf kan hin hiramne jechuudha. 5 fi 7 gidduu. 7 gidduu lakkoofsota mangoo. Kanaaf 5 fi 7 gidduu lakkoofsi mangoo argamu hin jiru. Maaliif 5 fi 7 gidduu 6tu jira. 6 immoo lakkoofsa guutuudha jechuudha. Lakkoofsa guutuudha. Faan immoo tuuta firaakshinoota 1 fi 3 gidduu jiran. Firaakshinoota 1 fi 3 gidduu jiran. Firaakshinoonni bifa arrabaatiin warra taa'uu danda'anidha. Bifa firaakshinii jechuun lakkoofsa arrabaatiin taa'uu danda'u. Fakkeenyaaf 1 jala 2, 3 jala 4, 4 jala 3. Lakkoofsonni kun arrabaatiin bifa arrabaatiin warra taa'uu danda'anidha jechuudha. Kanaaf firaakshinoonni 1 fi 3 gidduu jiran lakkoofsaan murtaa'uudha moo murtaa'u miti kan jedhu adda baasuudhaaf tokko gidduu fakkeenyaaf 1 fi 3 gidduu 2 argachuu dandeenya. 1 fi 2 gidduuyyuu duwwaa tuqaa 5 argachuu dandeenya sitti. Duwwaa tuqaa 5 yookaan immoo 1 jala 2 argachuu dandeenya. Ammas yoo deemne ta'e ammas lakkoofsi deesimaalii dhuma hin qabu jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 duwwaa tuqaa 5 bakka lakkoofsa hin qabu. Kana gidduu lakkoofsonni deesimaalii daangaa hin qaban jechuudha. Ammas hiraa waliif hiraa deemuu dandeenya. Kanaaf kun tuuta fufaa ta'uusaa argina jechuudha. Arfaffaa irratti mee tuuta A nuuf kenneera, tuuta B nuuf kenneera, baay'ina lakkoofsa tuuta kana adda baasii jedha. Yookaan immoo kanneen armaan gadi barbaadi baay'ina isaanii. Baay'ina tuuta A. Baay'ina tuuta A naa barbaannu tuutni A akkamittiin taa'ee jira? 2, 3, 5, 7 jedhee ammamitti deema? Amma 19tti deema. Amma 2, 3, 5, 7. Lakkoofsonni kun lakkoofsota hundi isaanii lakkoofsa kobxiidha. Lakkoofsa kobxiidha. Maaliif 2 yoo ilaalle lamni ofii isaatii fi lakkoofsa tokkoof hirama. 3 akkasuma, 5 akkasuma, 7 akkasuma. Amma 19tti. Kanaaf tuutota kana lakkoofsota kobxii amma 19 jiran kana haa tarreessinu. 2, 3, 5, 7, 9 3 waan hiramuuf irra utaalla. Kan biraa kamidha? 11, 13, 15 5 hiramuu danda'a. Kanaaf irra darbina. 17 kan biraa 19. Kanaaf miseensota meeqa qaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanaaf miseensota baay'ina miseensota meeqa qaba? 8 qaba jechuudha. Kan baa ilaallu baa irratti tuuta lakkoofsota lakkaawwii irra xiqqaa dhibbaa kan hiramaa 10 ta'an jedha. Irra xiqqaa dhibbaa hiramaa 10. Irra xiqqaa dhibbaa hiramaa 10 warri ta'an 11dha. Maaliif 10 hiramuu danda'a. Kan biraa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Warri kun hundi isaanii hiramaa 10ti. Kanaaf irra xiqqaa dhibbaa waan jedhuuf dhibban gashinu. Kanaaf tuuta
Baa kana baay'inni tuuta baa kanaa meeqadha jechuudha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 jechuudha. Baay'ina isaanii akkasittiin madaaluu dandeenya jechuudha.